Radio Simbirtuu. Hayyee tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa salgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebiste waaqa waliin nu dubbachiis nagaaf kabajisiifa haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u handuula mirgaan haa galu. Torbee guutuu simbirtuu eeggachaa kan turtan dhaggeeffattoonni keenya biyya keessaaf biyya ambaa jirtan nagaan keenya kabajaa bakkuma jirtanitti isin biraa ga'u jennaa akka mooltan. Akkuma yennaa kaanii har'as qophiilee keenya hundumaa qabannee jirra. Oduutiin eegalle sirba tokkotti fufnee isin ageessisuudhaan qophiin simboo itti aanee dhiyaata. Qophii simboo boodas sirba isin ageessisuudhaan qophii imalaatutti fufa. Hanga xumuraatti yoo nu waliin turtan qophiilee keenyaa fi sirboota har'aaf isinii filannetti akka gammaddan abdachaa hunda kan dursu oduudha. Dhaggeeffattoota keenyaa amma oduun isinitti hima. Obbo Mallas Zeenaawii erga du'anii adda dimokiraataa warraaqsa uummata Itoophiyaa yookaan immoo Ihaadigii fi Impaara Itoophiyaa duuba taa'anii kan bulchan Dr. Dabratsiyoon ta'uun beekame. Maddeen akka jedhanitti Adawaawiitti miseensa kan ta'an dhaabbileen siyaasaa arfan isaaniiyyuu kallattiidhaan ajaja kan fudhatan itti aanaa muummicha ministeeraa biyyattii fi itti gaafatamaa dhimma tikaa biyyattii kataan Dabratsiyoon irraati. Qondaalonni tikaa biyyattii immoo mataarraa kaasanii hanga dakaatti hundi isaaniiyyuu malaammaltummaadhaan laaqamanii jiraachuutu dhagahame. Waan kana ta'eefis hojiin manneen murtii fi mormitoota biyyattii keessaa to'achuu Asaffaa Gitaachoo harkaa fuudhamee Tsaggaayee Bareheetti kennamee jira. Qondaalonni waraanaas malaammaltummaa keessa jiru waan jedhamaniif yeroo ammaa kana waraanni kallattiin arfaniin jiru martiniyyuu koree tikaa biyyattii to'atu jalatti kufee jira. Kana mara Dr. Dabratsiyoontu ajajaa jedhu maddeen keessa dhimmichaa beekan. Sabaa fi sablammoonni magaalaa Harar keessa jiraatan magaalittii gadhiisanii akka bahan jechuudhaan mootummaan Hararii ajaja dabarse. Warri dubbii kana dura dhaabbatan jala ammoo qabeenyi gara miliyoona 18 baasu wixata darbeen nu jalaa abiddaan gubatee jedhu. Obbo Galaan Shaafii akka jedhanitti mootummaan naannoo Hararii sabaa fi sablammoota biroo magaalaa Harar keessa jiraatan gadhiisanii akka bahan akeekkachiisa deddeebisee kennaa ture. Namoonni garuu ajaja kenname sana hojiirra oolchuu didanii wixata darbe hiriira bahuudhaaf yaalan. Poolisiin Hararii fi kan federaalaa ammoo gamtaadhaan dhukaasa namootatti banee humnaan akka isaan achii bahan gochuudhaaf yaalan. Ibiddis dukkaanota Oromoo fi kan biroo irratti qabsiifamee qabeenyi guddaanis barbadaa'e lubbuunis baheera. Lafa naannoo maqaa Hararii waan qabduuf uummataan uummata Hararii isin irraa ka'aa qabeenyaa fi manneen qabdanis irraa kaasaa labsi yoo waan bahee ture uummatoota immoo daldaltoota warreen gartee dukkaanaa fi lafa naggadaa kanneen adda addaa qaban kan irra dalagu jiran isaanis akka isaan itti akeekkachiisa yeroo adda addaatti himamanii ture suni haala irraa qophoonee kaanaa janii otoo isaan qophiirra jiranii ibiddatti qabsanii guban jechuudha. Gada maallaqaatti yoo xiqqaatu toora qarshii miliyoona 18 oliin gubatee jiru. Hiriira baana janii kaanaan poolisii federaalaa fi poolisii naannoo walitti dabalamuudhaan toora nama 9 kan ta'e haan hidhamee caccabee haan bakka tana seenee kadhamee hundaa jira jechuudha. Sababa kanaan Oromoonni 2,000 caalan qeerraa buqqaanii yeroo ammaa kana naannoo Erer qubatanii jiranii jedhani obbo Galaan Shaafii. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo magaalaa sana jirus ajaja mootummaan Hararii jedhe sana raawwachuu qabdu nuun jedhee jedhani. Dhimma kana qulqulleeffachuudhaa fi miidhaa gaheeraa jedhamu baruudhaafis gara bulchiinsa Hararii fi mana yaalaa Jogolitti bilbilee sararri isaa nuuf argamuu hin dandeenye. Yaaliin keenya garuu ittuma fufa. Dhaabbanni Saatlink Communication jedhamu sagantaa raadiyoo fi televezyiinii Itoophiyaa tamsaasuudhaaf waliigaluun beekame. Akka waliigaltee isaaniitti Saatlink Communication oduu fi sagantaalee raadiyoo fi televezyiinii Itoophiyaa gara saatalaayitii fi faayibar neetwoorkiidhaan gama Afrikaa, kaaba Ameerikaa, Awurooppaa fi giddu gala bahaatti tamsaasuuf jira. Dhumarrattis kaleessarraa kaasee qondaalonni biyyoota Afrikaa bahaa waa'ee Sudaan kibbaarratti Finfinnee keessatti tumarra jiru.
Jibuutii, Keeniyaa, Somaaliyaa, Sudaan, Itoophiyaa fi Ugaandaan haala Sudaan kibbaa keessatti nagaa deebisanii buusuun danda'amu irratti mariitti jiru. Garee wal lolan lamaan jidduutti mariin duraan eegalame walakkaatti citee akka ture beekamaadha. Isa ammaa Finfinneetti jiru irratti warri wal lolan hundinuu wal arganii kallattiin waliin haasa'uuf fedhii qabaachuu baatan illee garuu martinuu irraa qooda fudhachaa jiru jedhu maddeen achi keessaa. Dhaggeeffattoota keenya har'aaf kan qabnu oduun kanumadha. Qophiilee keenyatti aanu waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya sirbaa yaannet dinquu kanatti akka gammaddan abdachaa amma gara qophii jalqabaatti dabarra. Qophii simboo.
Dhaggeeffattoota keenya gaazexeessaa fi walaleessaa yookaan barreessaa Firaa'ol Taaddasaa waliin kan jirru. Firaa'ol mee immoo walaloo waa'ee godaannisa seenaa kan jedhe nu dubbisime. Godaannisa seenaa dachee dhugaa qe'ee mirgaa aanolee bilbili dhaloota har'aatti seenaa itti himi harma aannan gu'ee muraan dhiiga boo'e harka dhiiraa mirgaa kamancaan kutame oggayyuu yaadadhu guyyaa dhiigni mimmaanii oromar'aaf dhaami dirree afran qalloo atis yaa calanqoo ol fuudhii killisi godaannisa seenaa kan akkoo fakaakaa qalbiitti fannisi dhaloonni dagatee osoo gumaan baasne akka rafee nafne jedha godaannisni seenaa. Walaloo itti barreessanii amma akka inni ogummaa isaan qabu godhoo akkanatti fakkaatutti gosa lama qaba natti fakkaata saayinsiin walaloo barreessu kan dheeraa fi gabaabaa. Isa kamtu yeroo ammaa kanarra isa kamturraa filatamaadha gariin amma walaloo fuula 5 daqiiqaa 8-9 10 akka ta'u barreessu gariin immoo sararuma lamaan warri fixan illee ni jiru. Waan irra dhaabbattee barreessitu santu murteessa. Yaada ati qabattee kaate santu murteessa. Walaloo tokko kitaaba tokko gochuu dandeessa bar. Mata duree tokkoon kitaaba tokko xumuruu dandeessa yoo barreessuuf ta'e jechuudha yoo tarreessuudhaaf ta'e. Garuu ergaa barbaadamu sana dabarsuudhaaf maaltu barbaachisaa waan jedhu sana laaluun murteessaadha natti fakkaata. Akka saayinsii walalootti akkuma jette egaa dheeraa fi gabaabaan jiraachuu danda'a. Maaliif dheerataa maaliif gabaabbataa? Ani saayinsii isaa waan ani baranneef sirriitti waan siimsu hin qabu asirratti. Akka saayinsii yeroo ammaa mul'atutti yoo ilaaltu walaloowwan gaggabaaboodha amma filatamaa kan jiru. Walaloo gaggabaabaadhaan ergaa dabarsuudha. Dhaamsa dhaammachuudha. Anas kan natti tolu ergaa san. Tokkoffaa yoo dheeratee rakkoon jiru maalidha amma dubbistoota biratti hubachuun rakkoo ta'a. Wanni ergaan darbuu barbaadame sana dabarsuudhaa fi dhaggeeffataan yookaan dubbisaan keessuni sinuffaa. Kanaaf walaloon gabaabbate gaariidha warri jedhan jira. Lakki walaloon immoo yaadni sun amma dhumutti barreessuun barbaachisaadha warri jedhan jira. Walaloon afaan immoo afaan waan ta'eef jechoota mimmiidhagaadhaan waan xiqqoo barreessitee dabarsite gaariidha warri jedhan jira. Walaloo kiyya keessatti ani lachuu wal simsiisetani kan barreesse. Walaloon anaaf yaadasi afaanis. Afaan akkamiititu mi'aa yaada akkamiititu warra dubbisu sanaaf yookaan walaloo kee warra dhaggeeffatu sanaaf ergaa dabarsuu danda'a yookaan haala salphaa ta'een hubachuu danda'a waan jedhu sana jiddu galeessa godhadheetani kanan barreesse. Namoota yaada naa kennan keessaa warri ogummaa kanarratti hojjetanis saayinsii walaloo ammaa wajjin waan wal simuu fi kanatu barbaadama. Ogbarruu yookaan walaloo afaan Oromootiin barreeffama gara fuulduraatiif fakkeenya ta'uu danda'a warri naan jedhanis jira waan ta'eef saayinsiin walaloo ammayyaa gara sanatti dagalfachaa jira waan ta'eef gaarii natti fakkaata. Kiyya jajuufi miti. Kitaaba kee amma furrisaa akka jedhurraa qola isaarra karaa duubaa bifa walalootiin sarara 5tti kan taa'eeru tokko jira. Innis maal jedhaa? Kanniisni ala bulaa kan damma dammeessu, titiisni mana bulaa kan nama madeessu, uumaa naa sirreessu jedha. Walaloon kun sarara 5 ergaa guddaa immoo of keessaa qaba. Mee gabaabsiitii nu ibsi waa'ee kanaa Firaa'ol. Kun egaa ergaan isaa walaloon kan barreessati siin jedheeti jira ammas warri dubbisu hiikkachuu danda'a. Kanniisni ala bula kan damma dammeessu, tisiisni mana bula kan nama madeessu, uumaa naa sirreessu. Dhugaa jiru yoo laalte sanuma. Kanniisa odoorraa nyaattu dammi qorichaa damma isaa osoo nyaattu alatti galchita ala bula. Tisiisni immoo kan si madeessu, kan si balleessu, kan dhibee sitti fidu mana bula dhufe. Kana kan sirreessuu kan danda'u uumaa qofa. Akkuma jettee walaloon kun walaloon bilchaataa warri jedhanii yaada fi kennan jiru. Dhaggeeffattoonni keenyis kitaaba furrisaa jedhamu kanarraa walaloolee amma maqaan dhadhaabne hedduu kan namatti tolan kan qalbii nama hawwatan yoo bitatan irraa dubbisuu danda'u ka jedhu dhaamsa qabna. Mee kabiraa walaloota ati barreessitu keessaa tokko kan amma bahee keessaa kan abbaa gudeedaa jedhu jira.
Eeyyee. Mee isa nu dhageessisiiti gara xumuraatti deemaa jirra. Haa ta'u abbaan gudeedatis egaa abbaan lamatu jira. Abbaa gudeedaa fi abbaa guddisaati. Abbaa buddeenaa. Eeyyee abbaa buddeenaati jira. Abbaa gudeedati abbaa kiyyaafan barreesse jechuudha. Abbaa na dhalche abbaa gudeedatiif hin barreesse. Abbaa gudeedaa ijji abbaa biddeenaa akka qoree ta'ee uree nama seena. Nyaadhu naan sifaa'u dhuguun qabbanaa'u akka namaa rafee irriiban argadhu. Amma ilmoo gandaa burraaqeen taphadhu. Obsuu wayya jedheen dhiittee barii raaga. Abbaa gudeedaa koo guyyaa dhufaatii kee sonaa'ee tan eegaa. Ayyee galatoomii. Aartiin yookaan immoo hogbarruun Oromoo bifuma waliigalaatiin akka hubatteetti waggoota darban kana keessatti gara fuulduraatti deemaa jiru moo gara duubaatti deemaa jiru moo achumaan lafa dhiitu laata? Seenaan aartii Oromoodhaa waggaa 100 dura kan jalqabe. Ogbarruun Oromoos akkasuma waggaa 800 dura qaba seenaa. Haa ta'u malee sababoota garaagaraatiin ba'anii mul'achuu irratti rakkoowwan hedduun mul'achaa turaniiti jiranii sirnoota garaagaraa keessatti afaan uummata kanaa akka hin baane cuuchan hedduun irra ture. Erga afaan Oromoo afaan barnootaa ta'ee jijjiiramni guddaan mul'acheeti jira. Kuni qabatamaadhaan waan mul'achaati jiru. Jijjiiramni keessafuu yeroo ammaa kana dhaloota qubee wajjiniin wal qabatee mul'achaati jiru. Warraaqsa ogbarruu Oromoo irratti waan guddaa gumaateeti jira. Hojii guddaas hojjechaati kan jiru. Kanaaf jijjiiramni jiru qabatamaadhaan waan mul'atudha jira. Gara fuulduraatti immoo kana caalaa akka deemu gochuudhaaf gahee hunda keenyatti kan barbaachisu. Gama aartii yoo ilaalte muuziqaa ta'uu danda'a, fiilmii ta'uu danda'a, diraamawwan adda addaa ta'uu danda'a. Isa kaleessa turerra mul'ateeti jira. Garuu akkaataa barbaachisu san hin gaheeti jiraayii waan jedhu gaafidha. Hin geenye waan sana akka barbaadamu sanatti itti deemuudhaaf tumsi jiraachuu qaba, wal gargaaruun jiraachuu qaba, wal hubachuun jiraachuu qaba. Kanaaf qindoominaan hojjechuun barbaachisaa akka ta'edha. Ogbarruu irrattis ilaallee asoosamaa fi walaloo irratti jijjiiramni bal'aan dhufeeti jira. Wanti guddaan dhaloota ammaa kanaan hojjetamaati jiru waan nama boonsuu danda'udha. Kitaabonni kanaan dura waggaatti kitaabni takka hin mul'anne har'a torbaniin kitaabni gosa adda addaa ba'aati jira. Kun jijjiirama guddaadha. Gama walalootiinis asoosamaatiinis haa ta'u bakka barbaadamu sana geenyerraan immoo gaafii biraatti hin geenye. Ammas kana caalaa deemamuu ni danda'a. Mee gabaabsinii amala dubbisuu fooyya'eera laata? Amma barreessuun erga baay'ate kitaabonneen bifa adda addaaf qabiyyee adda addaa qaban baa'uun erga baay'ataa jiraate amala Oromoon namarraa bituu haamlee namaa kennuu wal jajjabeessuu fi amala dubbisuu kunoo akkam fooyya'aa jira laata? Kan kaleessatti irra fooyya'eeti jira. Hin fooyya'amne hin jennu garuu amma barbaadamu san ta'eeti jiraayi. Amma kitaabni maxxanfamaati jiru bitamaati jiraayi. Ammas bitamaatiin jiru. Kun maaliif wal qabata? Aadaa dubbisuu wajjiniin wal qabata. Aadaa dubbisuu kanaan dura egaa hawaasni keenya afoolani kan walitti dabarsaatii ture. Aadaa dubbisuu bal'aan qabu. Reefu kan mul'achaatii dhufu. Daandii gaariin ni uumama yoo waliin hojjenne, yoo wal gargaarre, yoo tokko taane bakka barbaanne sana gahu ogbarruu Oromoo guddisuu irratti hojii cimaan hojjetamaatii jira. Ni geenya jedheetiniin kanan abdiis qabu, kanan hawwus. Tole dhaggeeffattoota keenya amma gara xumuraatti jirra. Marii gaazexeessaa fi barreessaa Firaa'ol Taaddasee Waaqtolaa wajjin marii irra jirru. Walaloo dhumaa dhaggeeffattoota keenyaaf kan ta'u hamaaqexa kan jedhu tokko nu dhageessi. Hamaaqanni immoo maal ta'e? Hamaaqixa roobni roobee jennaan gumaati jedhamnaan dacheen finiinsitee marga biqilchite. Hamaaqinnis marga kan lubbuu balleessu ka garaa bokoksee loowwaniin ajjeesu. Eegaa uumaa ta'ee margi lubbuu baase harree fi magaajaa kana lalan dhoofne maaliif hin ajjeefne jedha walalichi. Hamaaqixa jechuun
ni jira. Siddisa fakkaatee kan biqilutu jira. Iddoo garagaraatti maqaa adda addaa qabaachuu danda'a. Yeroo gannaa keessafuu gara birraa naannoo hagayaa kana keessa baala babal'atti keessi isaa margi isaa akka guutuu miti beektee yoo loowwan dheedan maal godhaa qoonqotti marameeti hafuura akka hin baafanne dhorka ni jira miti. Naannoo sirna soorata bulleessuu kana qoonqoo irraa fuudhee gara garaachatti kan dabarsu ni jira. Ulaa sana cufaa. Ulaa sana cufee akka hafuura hin baafanne godha. Kanaaf loon ajjeesa. Waaqni rooba roobsee dacheen immoo ajajamtee marga sana finiinsitee biqilchite cubbuu ta'eet loon ajjeesa. Keessafuu naannoo baadiyyaatti eegaa turte egaa iddoo garagaraa ni jira. Loon isaa waan an tureef kun waan na mudachaa ture beekte. Garuu kan si dhibu harree fi magaajaan ajjeesu. Magaajaa waan akka ganyaa kana waan akka fardaa gaangee kana ajjeesu. Warra alalan fuune. Warra alalan fuune iyyuu hin ajjeesu beekte. Saawwi alala fuudhee bulleeffata. Warra san ajjeese, warra alalan dhoofne, warra nyaatee liqimsee oma tokkoon dhudha'u dhiiset warra alala dha'u. Warra namaaf faayidaa kennu, warra saa aannan elmattu jabbiirraa si jala ajjeesa. Qotiyyoo ittiin qottu harkoota keessaa si jala ajjeesa. Bakkatti kitaabonni kee argamuu danda'an keessas haa ta'u ala. Waliin qabsiisitii dhaamsa qabduu yoo qabaatte dhaggeeffattoota keenyaan nu gahiiti marii keenya har'aa akkanumaan goolabna jechuudha. Raabsa wajjiniin wal qabatee furrisni hawaasa bal'aa bira hin geenye. Egaa akkuma dura si kaase rakkoo mana raabsaa wajjiniin wal qabatee akka dubbistoonni koo na gaafatanitti isaan bira hin qaqqabne. Kitaabni tun gara kitaaba 3,000 kan maxxanfame garuu haga ammaatti kan raabsame 1,000 guutuu jechuun danda'a. Kun egaa rakkoo raabsaa wajjiniin wal qabateeti. Warri kitaaba raabsan manneen kitaabaa gatii guddaadha kan si gaafatanii naannoo 40,000 kan sirraa fuudhanii ati immoo isa maxxansiiftee isarraa booda immoo kan harka kee ga'u kan ittiin maxxansiifte sanuu siin deebisu. Kun gufuu guddaa ta'eeti jira. Isumaanuu haa ta'u immoo raabsamu yoo jetteen wantoonni adda addaa akka sababaatitti ni kaa'u waan ta'eef gara fuulduraatitti egaa anumti akkaataan itti harka dubbistootaa harkaan ga'u hojiidhaaf carraan qaba waan ta'eef akkaataan itti fuudhee dubbistoota biraan ga'uuf haala mijeessatanan jira. Garuu ammaaf mana kitaaba raabsaa yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 4 fuuldura kan jiru tokko jira. Isa ammaaf kan raabsatii jiru gara fuulduraatitti gara biyya alaatittis gaafiin karaa adda addaatiin naa dhiyaachatii jira. Akkaataatti isaan bira ga'uu danda'u haala tokko tokko mijeessatan jira. Karaa sanaan isaan qaqqaba jedhee tanan eega. Tole egaa dhaggeeffattoota keenya gaazexeessaa fi walaleessaa yookaan barreessaa Firaa'ol Taaddasee Waaqtola waliin marii torbeewwan walitti aananiin taasifnee kanumaan xumurree jirra. Hojii keef milkii jireenya keef immoo fayyaa si hawwinee jirra. Fayyaa ta'e Firaa'ol. Ayyee isinis ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa. Bishaan keessa baatee uraattis argaa si jaalate akka qurxummii bishaan keessa baatee birbirfataa erga jaansi arge akka qurxummii bishaan keessa baatee uraattis argaa si jaalate akka qurxummii bishaan keessa baatee birbirfataa erga jaansi arge malmalee malmalee menen qaaneessine malmalee malmalee menen qaaneessine malmalee malmalee menen qaaneessine malmalee malmalee menen qaaneessine. Karnaa miti hanqaan sin qabane
marroon si jaaladhe michuuko beekana dhiftee jabeenya koo laaluuf maashooko an jabeenyaan qabu sumattuu na dhawwee michuuko harka leencaa jeeseen siin kamoo aame maashooko. Amma sirba kanatti akka gamman abdachaa jirraa dhaggeeffattoota keenya qophiin ittaan immoo qophii imalaati. Hayyee dhaggeeffattoota keenya har'as faana jira keessummaan keenyi obbo Garbaabaa Gaaddisaa. Mee amma immoo obbo Garbaabaa ammas Finfinnee fi naannoo ishee Oromoo baay'ee irraa buqqisuuf tattaaffiin godhamaa jira jedhama. Waa'ee sanarratti maal beektu obbo Garbaabaa? Egaa wanti amma godinuma naannoo Finfinnee jedhamtee beekamtu kana mootummaa federaalaa jala galchuu kan jedhudha. Kana jechuun immoo uummanni Oromoo duras Finfinnee keessa jiru lafarraa buqqa'aa duubatti siqaa lafarraa buqqa'aa duubatti siqaa utuma siquu inni amma godina addaa keessatti hawaasa ta'ee hafe kunillee akkaataa kanaanii jechuudha. Kan isaan barbaadaniifis hojii hannaa kana dura raawwate sana bittaa fi gurgurtaa lafaa Oromiyaa keessattuu naannoo Finfinneetti raawwate sana mootummaa federaalaa jala galchanii bulchiinsa Finfinnee jala galchuudhaan wantoota achitti yakkoota dalagamanii fi abbootii akka barbaadan lafa bitatanii sana kafar godhanii jiraachisuuf jecha kan isaan lafa sana gara Finfinnee jala akka galu godhanii jechuudha. Kana dhagaa gaaffii guddaa kan kaase uummanni naannoo sana jiru OPDO'n naannoo sana jirullee gaaffii kaasee jira jechuudha. Haalli lafa saaminsaa kun lafa saaminsa kan naannoo Finfinnee qofaa miti. Oromiyaa keessaayyuu abaaboo faana wal qabsiisee Oromiyaa keessatti kan lafa balleessu, kan lafa gubee balleessu, kan xaa'oo lafa keessaa bitu warshaa abaaboo faana wal qabsiisee gurguruun ni jira. Akkasuma investara wajjinii wal qabsiisanii kan isaan babal'isanii lafa uummata keenyarraa kaasanii akkaataa kanaan gurguraa jiru. Diyaaspooraallee kan isaan ittiin boomsanii gara biyyaatti deemsisuuf jedhan lafa Oromiyaa keessaatii bakka barbaadan lafa akka fudhatan lafti akka kennamuu fi mana akka ijaarrachuu danda'an waan akkasii kana egaa baqataan Oromoo haa ta'u hawaasni Oromoo baqatee biyya keessaa bahee biyya alaa jirullee inni booleenis bahe inni mooyaaleenis bahe erga reebichaadhaan homaan biyya keessaa bahee gara biyya alaa kana deemee dafqee immoo dafqa isaatiin jiraatee waan dafqa isaatiin walitti qabee jiraate kana immoo deebisee dhaqee lafa abbaa isaa sa'een gaddarraa ari'amee bahe kana akka ittiin jiraatu akka isaan irraa bitatu isaanii immoo akka kaffalu miidhaan inni qabsiise egaa waanuma ifa galaadha. Tokko qotee bulaan lafa sanarraa yeroo ka'u bakka bu'insa hin kennanii fi haaluma kanaan uummanni naannoo sana jiru gara Finfinneetti kaboota gurguruu, akaayii gurguruu, boqqolloo gateetti itti baatee magaala keessa deemee gurguruudhaan maatii isaa bulchaa jechuudha. Waan nama gaddisiisu inni kaan immoo waardiyaa mana dhuunfaa ta'ee dubartiin hojjettuu mana nama dhuunfaa keessa galtee akkaataa kana maatiin harkatti faca'ee balaa hamaadha kan irra geessisee jiru jechuudha. Warshaa abaaboo faana wal qabsiiftee namoonni xurii warshaa sana keessaa ba'uun fayyaa loonii wajjinii wal qabsiisee kan miidiyaan adda addaa kan akka VOA kan akka Aljeeziiraallee bara 2012 keessa kan dabarsaa turan xuriin warshaa abaaboo keessaa ba'u kun hawaasallee miidhaa akka ture haala
qilleensa naannoo sanaallee akka faalaa ture, qotee bulaan naannoo sanaa akka miidhamaa turedha. Egaa wantoota hedduudha. Amma mootummaa Oromiyaatu gurguraa jedha. Namoonni immoo mootummaa federaalaa gurguraa jedha. Dhugaasaa isin immoo akka beektanitti abbootii qabeenyaa biyya alaatti dhufan sanatti kan lafa gurguru mootummaa Oromiyaati moo mootummaa federaalaati? Naannoo Finfinnee kanas lafoota qonnaan bulaarraa fuudhaman kana kan gurguru Oromiyaadha moo mootummaa federaalaati? Gabaab sanatti maame. Kun mootummaan Oromiyaa kana gochuudhaaf wanni isin qabu, aangoo ittiin qabu, wanni hamileedhuma kan ittiin gaafatu iyyuu hin qabu. Haga kana duraatti kan beekamu qotee bulaarraa lafa yeroo fuudhanii abaaboon kallattiidhaan ekspoortii ta'a. Waan ekspoortii ta'uuf impoortii ta'u immoo mootummaa federaalaatu to'ata. Fakkeenyaaf naannoo industrial area warra jedhaman warra akka Aqaaqii kana faana wal qabatee warshaa adda addaa achi keessaa bahu kana mootummaa federaalaatti kan to'atu. Kana duwwaa miti. Awwadaay jimaa awwadaay irraatti gurguramu. Awwadaay amma aanaan awwadaay federaalaanidha kan isheen hoogganamtu. Oromiyaa keessa taatee wanti si ajaa'ibu jechuudha. Yaa kana dhimmoota akkaataa kanaan galii guddaan irra jiru kan to'atu mootummaa federaalaati. Mootummaa naannoo Oromiyaatiin dhimma kana yeroo caffee keessaallee gaaffiin yeroo ka'ee maaliif kun wanta akkasii raawwata yeroo jedhamu nuti biyya tokko bulchinaa federaallis unumatu ijaare kan jedhudha. Oppiidiyoon kan isheen deebisaa turte federaala nutu ijaare, federaala keessattis hirmaannaa qabna. Federaalli wanta kana to'ate jechuun harka keenyaa ala to'ate mitiidha kan oppiidiyoon akka deebi'iitti kaastu jechuudha. Kana gaaffiidhuma uummataa ofirraa dhaamsuuf malee kallattiidhaan dhimmicha kan to'atu kan hordofus galiin ta'us hundiyyuu dhimma federaalaati. Warra lafaa wajjinii wal qabsiisee kallattiidhaan yeroo daasporaa kana kan walitti qabu dhimma federaalaati. Warra federaalaa bakka barbaadaniiti lafa hiruu jechuudha. Lafa hiran kan immoo karaa isaaniiti. Kanaaf koreen galiirraa argatu qaba Oromiyaan. Oromiyaan galiirraa argatu qabu. Kallattiidhaan kan isaan jedhan maalinni akka Oromiyaatti baajeta waggaatti federaalli nu gadhiisuun deebi'ee nu ga'a malee kallattiidhaan horii akkas goonee kunneen irraa deebifna mitiidha yeroo jedhan. Tole. Baajenni Oromiyaadhaaf ramadamu immoo akkuma eenyuyyuu ifatti beeku baajeta walqixxaataa miti. Oppiidiyoon kan akkasitti kaaftu gaaffii uummataa ofirraa deebisuudhumaaf wanta isaan jedhanidha. Kanaaf mootummaa federaalaati. Oromiyaadhumayyuu simboliidhumaan jirti malee mootummaa federaalaati kan bulchu. Karaa siyaasaa yoo jettee, poolisiidhaan yoo jettee, sakuriitiidhaan yoo jettee gama hundaan kan bulchu federaalaati. Oromiyaan mootummaa Oromiyaatiin bulteen beektu. Mootummaa Oromiyaa wantoota xixiqqoo wantoota akka hawaasummaa xixiqqoo kana itti gadi kennu malee uummatumti wal qabatee akka jiraatu akka uummanni gaaffii tokkoon kaafne sochii tokkoon goone akka ukkaamsanii eeganiif bulchiinsatti godhanii kaa'an malee dhimmoota galii dhimmoota nageenyaa dhimmoota wanni kana mootummaa federaalaatti kan to'atu. Gaarii kabiraa immoo ammas naa gabaabsaati yoo dandeessanii Oromiyaa keessatti afaan Amaarinyaa babal'ataa jira jedhama magaalota keessatti. Magaalaa keessa darbeeyyuu waajjiroota keessatti illee gara baadiyyaatti iyyuu afaan hojii ta'uuf dhiibbaan godhamaa jira jedhama. Mee kanarratti akkam hubattan isin Oromiyaa keessatti wanta deemaa jiru? Wanti kun komiin kun sirriidhumadha. Wanta qabatamaa jirudha. Amma fakkeenyaaf wanti si ajaa'ibu Oromiyaa keessatti afaan Oromoo dadhabsiisuudhaaf wanti godhame istiraateejiin ittiin deemame yoo jiraate manneen barnootaa dhuunfaa Adaamaa yoo deemte manneen barnootaa dhuunfaa afaan Amaariffaa banuudhaan magaalota Oromiyaa sadarkaa tokkoffaarra jiran isaan kana keessatti manneen barumsaa dhuunfaadhaan afaan Amaariffaadhaan banuun namoonni akkaataa isaan afaan Oromoo hin baranne gochuutu jira. Wanti kun sirriidhumatti wanta jirudha. Afaan Oromoo sirumaayyuu haga kutaa jaatti malee haga kutaa saddeetitti akka hin baratamne kan jedhuyyuu ka'ee fincila dargaggoonni godhanii fi gaaffii barattoonni dura dhaabbannaa godhanii kan inni hafee jechuudha. Kana dura kan isaan maaliifidha kan yaadanii
naannoo federaalaatti barattoonni haga kutaa jaatti afaan federaalaatiin baratu. Sanaa booda afaan Ingiliffaan baratu. Afaan Oromoo haga isaa kutaa 8tti kan jiru kun gadi bu'ee haga kutaa jaatti kan jedhu akkaataa kanaan illee barnoota afaan Oromoo hambisuu yaaluutu haga ammaatti mul'ata wanti kuni. Akkuma dura kaase immoo karaa mana barumsaa dhuunfaatiin. Mana barumsaa dhuunfaa qofadha malee mootummaan garuu waajjira isaa keessatti bulchitoota magaalaa keessatti homaa dhiibbaa godhaan jiru jechuudha akkasiin jettanitti. Bulchitoota kallattiidhaan haga ani lafa sana keessa turetti mootummaa federaalaa afaan Amaariffaa hojii bulchiinsaa keessa haa galuu waan jedhu. Ayyee Garbaabaa Gaaddisaa dhumarratti yaada yookaan immoo dhaamsan qaba yoo jettan jiraate carraan sinii kenna. Ani dhaamsina ni qabu hayyuu fi beektota Oromoo fi akkasuma jaarsota Oromoo. Jaarsonni Oromoo fi beektonni Oromoo adaraa waaqaaf lafaa Oromoo ilma adaadaa ilma eessumaa laalee gama dhadhaabbatu kana asii fiigaatii tokkummaa irratti hojjedha. Ilma adaadaa intala eessumaa laalanii dhaabbachuun kun eessaanuu naman ga'uu nu qaanesse. Qaanii isaa immoo ammam eessaan akka nu ga'e kunoo laallee jirra. Wanti haga ammaatti gootan bayeessa garuu gahaa miti jechuu barbaadeen maaliifan kana kaasee yeroo manguddoonni Habashaa asii bachi fiiganii mana hidhaa keessaa haga hooggansa walii baasanitti yeroo manguddoonni Habashaa asii bachi fiiganii waan barbaadan walii tolchaa jiranitti beektota fi manguddoota sadarkaa manguddootaatti warra yaadaman gaafa du'an qofaa obbo Abaluun dokkasii hojjetanii sadarkaa akkasii irra turanii jedhamee miidiyaa irraa dhaga'ama. Kun ta'uu qabu. Dursallee hawaasa keessaniif hojjedhaatii gara hawaasa keessanitti achas ba'aa waan jedhuun kaasaa. Lammata dargaggoo fi qeerroo Oromoof Oromiyaan malee hin qabdu. Kanaaf gama sinii danda'ame. Inni sirbuu danda'u sirbuudhaan, inni dhukaasuu danda'u dhukaasuudhaan, inni fiiguu danda'u fiiguudhaan, inni utaaluu danda'u utaaluudhaan. Oromoof Oromiyaa haatiif kannuu haadeeffannuu biyya abbaa keenya haa dhuunfannu jedha dargaggoo dhalataa amma lafaa ba'aa jiruuni. Dubartoonni Oromoos manguddoonni Oromoos hawaasni Oromoo kamiyyuu guyyaa qabsoo keenya nutti dheerachuu hin qabu amma ka'aati waliin haa hiriirruu waan jedhuun dhaamuu barbaada. Dhaabota Oromootiin immoo lakkii waan ufii irraa caccabsanii irraa shasharafanii gara ormaatti deemuurra waan ufii walitti erbanii walitti guduunfanii gara walitti deemuun nu baasa. Kanaaf gara ormaatti deemuurra gara walitti deemnee qabsoo bilisummaa uummata keenyaa dafnee harkaan haa geenyu waan jedhuun dabarsuu barbaada. Wanti ani jedhu kana. Dhaggeeffattoota keenya obbo Garbaabaa Gaaddisaa miseensa caffee Oromiyaa fi dhaaba koongireesii uummata Oromoo kan turanidha. Obbo Garbaabaa yeroo keessa fudhattanii dhimma Oromoo fi Oromiyaa akkasumas impaayera Itoophiyaa ilaalchisuu irratti yaada bal'aa waan nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Fayyaa ta'a. Watu jira
Dhaggeeffattoota keenya kanarraaf qabnu hundumasaa gurraan sin geenyerra. Kan nu hafe yoo jiraate nagaa walitti amne torbeetti beellamaan gargar galuudha. Kanaaf sirba haaraa Iteenesh dhiyeenya baafte kana sin affeerre hanga torbeetti turtii gaarii isin hawwineerra. Jalala dhugaasi qabdu sakalamte lubbuushii guutuu waan hundaasit godhamte garuu alli kee na gurmaate badiin koo maal lubbuu kan koo caalchisee si jaaladhe uumaa ilmoo namarraa si filadhe amala kee garuu si ifadhe. Jalala dhugaasi qabdu sakalamte lubbuushii guutuu waan hundaasit godhamte garuu alli kee na gurmaate badiin koo maal lubbuu kan koo caalchisee si jaaladhe uumaa ilmoo namarraa si filadhe amala kee garuu si ifadhe. Sirrafta osoo jedhu bonaaf ganni naanna'ee wal jijjiire badii kee liqimsee osoo dhiisu hammeenyi kee keessa kottoon ijaare si malee jaalallee jaaladhus onnee koo guutummaa sit qabate rakkadhee kaasii wajjin ammal godha haalli kee jiru tootiin taphate garam si ramadu garami gorta gamana teesse gamastiratta jiddu si kaayedhus karretta gamta ofittis paace mananta beekta anu wallaalee.